Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin Andaraartuu Bushaati. Sochii qaamaa gochuun faayidaa sammuu dhala namaaf qaba jedhame. Sochii qaamaa gochuun faayidaa fayyaa adda addaa akka qabu himamaa ture. Kunneenis furdina hir'isuu, dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraa to'achuu keessatti ga'ee guddaa akka qabu yeroo dheeraa dura ogeessota fayyaan himamaa turuun beekamaadha. Dhibee akka kaansarii fi dhibee sammuu fooyyessuus ta'e ittisuu keessatti qorannooleen garaagaraa mul'isaa jiru. Dhibee fayyaa sammuu gaddabbaa'uu yookaan dipireeshin ittisuu fi to'achuu keessatti ga'ee guddaa akka qabu qorannoon ifoomseera. Namoonni dhibbantaa 6 hanga 18 ta'an dhibee gaddabbaa'uu mallattoo agarsiise akka qaban ni beekama. Namootni kun sochii qaamaa sirnaan yoo hojjetan fayyuuf carraa guddaa akka qabanii fi namoonni mallattoo hin agarsiisin immoo carraa ittiin qabamuu isaanii akka xiqqaatu qorannoon ifoomse. Bara weerara vaayirasii koronaa kanaa manneen ispoortii yoo cufaman illee bakka mijataa mana keessattii fi dirree namni ittiin baay'annetti torbanitti guyyaa 3 hanga 4 hojjechuun dhiibbaa sammuu keenyatti dhufee rakkoo gaddabbaa'uu yookaan dipireeshin fiduu akkaan hir'isuu akka dandeenyu Biraazilii fi King's College London itti hojjetame addeesse. Yeroo foddaa televiziyoonaa fi moobaayila keenya irratti balleessinu yoo hir'ifne du'a hir'isuu ni dandeenya jedha qorannoon. Akka qorannoon Yuunivarsiitii Glasgow itti hojjetame jedhutti yeroo dheeraa foddaa TV, kompiitaraa fi bilbila keenya irra turuun dhibee onnee, sukkaaraa, kaansarii fi dhiibbaa dhiigaaf nu saaxila. Qorannoon namoota 500,000 umurii waggaa 37 hanga 73 ta'an irratti waggoota 12 hojjetame kan ifoomse. Utuu jedha qorannoon kun namoonni umurii hundaa guyyaatti sa'a foddaa TV fi moobaayila irratti dabarsan sa'aatii 2 fi isaa gadi godhanii du'a sababa garaagaraan dhufu dhibbantaa 6 akkasumas du'a sababa dhukkuba onnee, dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraan dhufan dhibbantaa 8 hir'isuu ni dandeenya. Keessumaa ijoollee fi dargaggoonni sa'a foddaa TV fi moobaayilaa irratti balleessan sa'a 2 fi isaa gadi utuu godhanii faayidaa fayyaa fi si'aayina sammuullee argachuu ni malu jedha qorannoon kun. Namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an lakkoofsa dhiibbaa dhiigaa isaanii beekuu qabu jedhame. Dhiibbaan dhiigaa mallattoo utuu hin agarsiisin miidhaa hamaa dhukkuba fiduu danda'udha. Silent killer jedhamuunis beekama. Kunis miidhaa yaalamuu hin dandeenyee fi duuba hin deebine ta'uu danda'a. Kanaaf namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an yoo xiqqaate al tokko dhiibbaa dhiigaa isaanii safarachuun lakkoofsa isaanii beekuu qabu jedhu. Yuunivarsiitii Finfinneetti Associate Profeesariin dhibee onnee Dr. Sanbataa Guuttataa. Akka Dr. Sanbataan jedhanitti namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an dhiibbaan dhiigaa safaratanii nagaa ta'e yoo xiqqaate waggaatti al tokko safarachuu qabu jedhan. Namoonni dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa qabaachuun isaanii beekame immoo akka haala isaaniitti hakiimni isaanii kallattii isaaniif kaa'een yeroo yerootti ilaallachuu qabu jedhan. Namoonni qoricha irra jiran immoo akka qoricha isaanii addaan hin kunne jechuun gorsa isaanii Yookoo Dooktaritti himan. Hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktarraa oduun waa'ee fayyaa isiniif qindeessine kan hangammaa turanii hanga torbanitti nagaa.